Waancaa Neeshin Liigii Awurooppaadhaa walakkaa xumuraa kaleessa taphni tokko taphatameera. Har'as taphni tokko ni taphatama. Kanaan kilabni biyyoonni waancaadhaaf darban kan ittiin adda ba'an ni ta'u. Garuu wanti adda taasisu tapha kaleessatiin Jaarman biyyoota arfan waancaa Neeshin Liigii Awurooppaa kanaaf walakkaa xumuraatiif darban keessaa biyya waancaa kana yeroo tokkollee fudhattee hin beekne ture. Kaleessas keessaa baateerti. Amma biyyoota sadii walitti kan hafan kan har'aa Ispeen, Firaansii fi Poorchugaal waancaan kun yeroo jalqabaatiif yoo eegalu kan injifatteedha. Firaansi bara 2021, Ispeen ammoo bara darbe shaampiyoonii dorgommii kanaa turte. Sadeen keessaa amma eentu waancaa kana fudhata kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Kaleessa Poorchugaal goolii 2-1 Jaarman mo'attee xumuraaf kan isheen darbite. Qopheessituun dorgommichaa Jaarman waancaa Neeshin Liigii biyya ofii qopheessitee tariitii waancaa kana achumatti hambifatti jedhamee eegamaa ture. Akkuma waancaa Awurooppaadhaa ofii qopheessitee dhabde dursitee ammas keessaa baateerti. Kaleessa Aliyaanzitti taphatame. Poorchugaal kan simatte Jaarmaniin dursaadha kan isheen turte. Daqiiqaa 48ffaa irratti dhiyeenya kana Liivarpuuliif ni mallatte sagatii riikoordii ta'een jedhamee eegamaa kan ture. Taphataan Baay Liivarkuusan Florian Wirtz goolii galcheen kan Jaarman dursaatiin turte. Sana booda jijjiiramee kan seene daqiiqaa 58ffaa irratti jijjiiramee seene Francisco Conceição taphataan dargaggeessi Poorchugaal kun daqiiqaa 63ffaa irratti goolii Poorchugaal ittiin qixxaattu ni galchee. Sana booda daqiiqaa 68ffaa irratti daqiiqaa 5 booda CR7 Cristiano Ronaldoon goolii lammaffaa dabalee Poorchugaal injifachuudhaan waancaadhaaf kan inni darbite jechuudha. Jaarman kubbaa to'attee tapha kanaan caaltee turte dhibbeentaa taphaa caaluudhaan garuu yaalii gooliitiin Poorchugaal irra fooyyeedha kan isheen turte. Poorchugaal jechuudha shaampiyooniin bara 2018-19 taphoota jaambooda kan isheen Jaarman irratti injifannoo galmeesse yookaan immoo waggoota 25 booda bara 2000 turte Poorchugaal kan Jaarman irratti injifannoo galmeessite. Kareessa riikoordii kanas kan isheen Jaarman irratti qooddatte yookaan irraa fudhatte taphoota hedduu osoo hin injifatamin Jaarman Poorchugaal waliin turte riikoordii kan qabdu. Kaleessa garuu Poorchugaal qeedhuma deemtee Jaarmanitti Aliyaanz Areenatti CR7 durfamaa kan isheen Jaarman irratti injifannoo galmeessite deebite jechuudha. Kaleessa egaa taphoota Neeshin Liigii kana wanti adda godhan keessaa CR7 umrii 40 ture. Saawudii Arabiyaa taphata liigii biyyoota Arabaa keessaa Al Naasiriif taphataan kun amma tariitii gara inni deemu hin beekamne waliigaltee isaa goolabamulleen kaleessa goolii jireenya kubbaa miilaa isaatiin biyyaaf galche goolii 137ffaadha kan inni galche. Taphoota 220 biyya isaatiif taphatee dorgommii hundumaanii jireenya kubbaa miilaa isaatiin ammoo kan waliigalaa kan biyyaaf kilabaatiin goolii 937ffaa galche. Gaheessi umrii 40 kun jechuudha. Kana hunda umrii kanatti hojjechaa jira. Kuni hundi garuu kaleessa riikoordiidha ture. Cristiano Ronaldoon goolii 937 galchuun akkasuma immoo goolii 137 biyyaaf yoo galchu umrii 40 ammoo goolii hamma kana ammas goolii galchuudhaan yoo itti fufu riikoordii ture. Kana alatti taphoota 5 booda Jaarman irratti erga Jaarman waliin faallaa ta'ee taphachuu eegalee injifannoo jalqabaati bara 2000 eegalee Cristiano Ronaldoon kun hundi riikoordii ta'uudhaan isaaf kan inni galmaa'e jechuudha. CR7 Ronaldoon kana jechuun amma biyyi Ronaldo tapha baay'ee osoo goolii irratti galchaatillee ture osoo hin injifatin imale Jaarmaniin turte. Kaleessa Jaarman injifateera. Kana booda Ingilaandi qofa taate jechuudha. Taphoota 3 faallaa Ingilaandi ta'ee taphate CR7 Poorchugaal waliin hin injifanne. Kana booda hoo kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Ronaldoon egaa goolii 137 kana keessa goolii 85 erga umriin isaa 30 guute kan inni galche. Umrii 30 booda goolii 85 biyya isaatiif galche. Umrii 30 booda biyyaaf kan galche Cristiano Ronaldoon jechuun yoo taphattoota biraatiin wal bira qabamee ilaalamu erga umrii 30 darbe goolii biyyaaf galche kana tanaan dura jechuudha. Taphattoonni akka Francis Pushka, Pele akkasuma immoo Diego Armando Maradona fi Gerd Muller jireenya isaanii guututti biyya isaaniitiif goolii hamma kana kan isaan hin galchine kan isaan taphataa hamma umrii 30 booda garuu Ronaldoon galche hin galchine jechuudha. Kana booda waggaa guutuu kan isaan taphatanii. Kana alatti taphattoonni akka Harry Kane fi Neymar
hamma ammaatti taphataa kan jiran goolii erga Cristiano Ronaldo umrii 30 darbee galche kana galchuu hin dandeenye. CR7 jechuun erga umrii isaa dabalaatiin deeme muuxataa nama dhufe ta'uu isaa ammas kan inni akeekedha. Kanuma ilaalchisuudhaan leenjisaan garee biyyaalessaa kan Portugal jechuudha Roberto Martinez Cristiano Ronaldo jechuun waan ittiin ibsu nama hin qabne nama umrii isaa caalaa dabalaa deemudha. Tariiti milkaa'insi kan kee dabalaa gaafa deemu darbee taphattoonni tokko milkaa'insa isaanii waliin faallaa yeroo gadi bu'an kan argamu kan Cristiano Ronaldoodha. Kanaan adda jechuudhaan kan inni jajee akkasuma Bernardo Silva illee taphataa kana dinqisiifateera. CR7 nama addaati jechuudhaan kan inni dinqisiifate. Egaa Portugalii Firaansiif Spain keessa kan injifatte waliin ni taphatte. Har'aa sa'aatii 4 eegaluudhaan Spain France morkiin taasisan dargaggoota waancaa Champions League Awurooppaa irratti PSG waliin goobananii fi Lamine Yamal Spain keessatti Barcelona waliin goobane keessumattuu morkii walitti fidu jechuun ni danda'ama. Desiree Doué akkasuma Barcola Ousmane Dembele Dider Dishoodhaan durfamaa Kylian Mbappé sarara fuulduraan ni dursa jedhameeti kan inni eegamu. Morkii kana halkan sa'aatii 4 eegame. Morkiin Firaansiif Spain kan eegamu ni ta'a. Isaan keessaa biyyi injifate ammoo Portugal waliin waancaadhaaf kan taphatu ni ta'a. Gidduutti qophiidha isin biraan geenya keessumattuu nama Naapoolii keessatti baay'ee jaalatu leenjisaas miti taphataas miti garuu taphattoota duraanii kan Naapooliitii eegalee Diego Armandoodha hanga ammaatti nama jaalala guddaa Naapoolii keessatti qabudha. Namni kun eenyu kan jedhu irratti Abtaamuu Taamiru qopheesse qaba. Dhaggeeffannee walitti deebina. Partiamo con i magazzinieri, ma partiamo da lui, Tommaso Starace. Isa jechuun jedhu warri Naapoolii lubbuuf onnee kilaba keenyaati. Tommaso Staraceedhaan akkas jedhanii jaju. Taphataa miti, hogganaa kilaba kanaas miti. Inni nama yeroo hunda mana isaa kibba Naapoolii jiru Vico Equenseetii suubii ka'ee fageenya kiiloomeetira 85 konkolaataa isaa oofa. Giddugala shaakala kilaba Naapoolii Castelvolturno dhaquudha. Guyyaa hunda akkasii iddoo shaakalaa sana Toomii dursee namni gahu hin jiru. Ammoo hojiin yeroo xumuramu hunda duuba kan ba'u isadha. Ofii namni kun eenyu? Taphattoonni Naapoolii duraanii Diego Maradonaatii kaasee hanga ammaatti jiran kan mararfatanuun maaliif laata? Tommaso Starace. jalqaba kilaba kanatti kan makame bara 1977dha. Dhiyeessaa nyaataa fi dhugaatii ta'ee qacarame Barreestaa jedhu warri Itaalii afaan isaaniitiin. Barreestichi bara 1986 hojii dabalataan to'ataa fooyituuf meeshaalee kilabichaa ta'e hanga har'aatti achi jira. Dhiyeenya sooraman bahaa jedheera. Namoota kilabichatti dhihoo jiran tasuma waamtanii Tommaso Starace hojiin isaa maali otoo jettanii deebii adda addaa argattu. Kaan inni to'ataa meeshaaleeti jedha. Kun hiriyaa taphattoota kilabichaa ta'uu isinitti hima. Gariin ammoo Barreestaadha isiniin jedhu. Bakka hundatti beekama. Inni onneef lubbuu kilabichaa miila lamaan deemudha kan jedhu garuu kilabichaaf deeggartoota hunda amansiisa. Amanamummaa fi dandeettii inni buna danfisuun qabuun ammoo hunduu dhugaa bahuuf. Barreestichi Naapoolii kun bunni inni danfisu ijaan daaqqoo fakkaata jedhu. Diego Maradonaas ta'e Dries Mertens utuu gaafattanii namni buna isaa dhuge harka nama biraa hin baruu nama jedhamuufidha. Naapooliitti waggoota 48 darban keessa pireezidaantota 9, leenjistoota 47 fi taphattoonni lakkoofsaan hedduun itti wal jijjiiraniiru. Baroota 1980 keessa Naapooliin sadarkaa ardii Awurooppaatti morkataa jabaa fi milkaa'aa ture. Waancaa kilaboota Awurooppaa bara 1989 injifatan ni yaadatama. Ammoo kilabichi hireen jiraachuu isaa yaaddoo hamaa keessa seenees ture. Bara 2004 rakkoo faayinaansii idaa guddaa keessa galeen wal qabate bifa haaraan akka caaseffamuu fi seerii si'itti gadi bu'ee achitti akka dorgomu yeroo itti murames ture. Gammachuuf gidiraa kilabichaa kana hunda keessa namni tokko otoo hin jijjiiramin jira. Tommaso Starace godaambaa warra Neepils miila lamaan deemu. Toomiin iddoo shaakalaa akkuma gaheen jalqaba meeshaalee shaakalaa dirreetti baasee qoqopheessa. Sana booda konkolaattonni qaqqaalii giddugala shaakalaa gahuu jalqabu kan taphattootaa fi leenjistootaa. Akkuma isaan achi gahaniin fuulli ifaan gammachuun irraa mul'atu tokko isaan simata. Kan Tommaso Starace harka isaa tokkoon ammoo jabanaa bunaa qabatee anaa dhufuu jedha. Kun taphattoota maallaqa miiliyoonota hedduun lakkaa'amu qabanii fi maaliree jettu ta'a miti.
taphattoota Naapooliif garuu wanti akka buna Toomaasos Taaraasee dhuguu isaan gammachiisu hin jiru. Toomaasoon akka taphattoota kilabichaa nama gatiin qaaliitti bahee qacarame miti ta'a, garuu maatii jabaa warra Naapooliiti. Taphattoota garichaatiin walii gala, hiriyaa hunda isaaniiti, iddoo shaakalaatti isaan jajjabeessa. Taphattoonni shaayii kilabichaa duraaniif amma Toomaasoo ni mararfatu, waliin qoosa ni taphata, seenaa kilabichaa itti hima. Deeggartoonni kilabichaaf maatii kubbaa miilaa Itaalii hedduu biraa nama jaalala guddaa horatedha. Miidiyaa hawaasummaa isaa Instagram illee hordoftoota 100,000 fi 80,000 ol qaba. Jiruuf hojii isaa Naapoolii muraasa achirratti qooda. Umriin isaa amma 73 gaheera, garuu miirri dadhabbii fi dullumaa irraa hin mul'atu. Bara 2019 gaazexaa La Gazzetta dello Sport waliin afgaaffii tolche irratti hiriyummaa taphattoota garichaa waliin qabu ilaalchisuun akkas jedhe. Yeroo Diego Maradona an obboleessa isaaniin ture, kanneen amma jiran ilmaan kiyya jechuun michooma isaa kurnan shanitti siquuf dabarse ibsa. Yeroo Maradona Naapoolii keessa turee fi fiixee dandeettii isaa olaanaa irra gahe, Toomaasoon michuu isaa ture. Kophee taphaa fi shaakalaa isaa to'achuu irraa eegalee meeshaalee faayaa qaqqaalii Maradona kan qabuuf Toomaasoodha. Naapooliin bara 1986-87 waancaa seeri'ee jalqabaa taphattoota akka Maradona, Bruno Giordano fi Kaaree Shaafaa waliin yeroo injifate, Barreestichi hojii Maradonaa faa raajii fakkaatu ijaan argeera. Jaalalli Toomaasof Maradona hanga garee biyyaalessa Arjeentinaatti fulla'ee waancaa addunyaa 1990 Itaaliin qopheessiteen Arjeentinaan gara Itaalii yeroo deemte, Maradonaan Naapoolii keessatti kan beekuun Toomaasoo waame. Kaampii taphattoota Arjeentinaatti to'ataaf qindeessaa meeshaalee ispoortii garichaa akka ta'u isatti abdate. Baatii 2 garicha waliin ture. Guyyaa tokko ogeessi nyaataa taphattoota Arjeentinaaf qopheessu dhibamnaan Toomaasos Taaraasee iddoo nyaata bilcheessan seenee taphattootaaf nyaata qopheessuun beela baaseera. Barreestichi hojii isaa of kennee hojjatuu fi amanamu kun erga kilabicha gadhiisanii yeroo dheeraa boodallee taphattoonni nama jaalalaan isa yaadatanudha. Lammiin Slovaakiyaa fi waggoota 12 Naapooliif taphate Maarik Hamshik erga Chaayinaa deemeen booda isa yaadate guyyaa dhaloota isaatiin baga geesse jechuun ergaa gammachuu dabarseeraaf. Edison Cavani ammoo Paris Saint-Germain waliin taphaaf gara Neepils yeroo dhaqe bakka kabajaa taa'ee tapha daawwatu Barreesticha Naapoolii keessa buna isaa dhandhamaa ture kanaaf bitee jaalala qabu mul'iseera. Baroota dhiyoo keessa taphattoota kilabicha tajaajilan keessaa lammii Beeljiyeem Dries Mertens waliin addatti wal jaallatu. Mertens waggoota 9 kilabicha keessa tureen seenaa Naapooliitiin goolii 148 galchee nama sadarkaa jalqabaarra jiruu fi riikardii qabudha. Mertens goolii erga galcheen booda haala itti arraba isaa gadi baasee gammachuu ibsatu sochii hiriyaasaa jaallatu Toomaasos Taaraasee yaadachuuf akka ta'e himeera. Mertens akkas jedha: Toomaasoon nama addaati, nama buna nuuf dhiyeessu qofa seetaa, bari inni waan hundadha, inni seenaa Naapooliiti. Yeroo skudeetoo jalqabaa Naapooliin injifatu garicha keessa ture. Dambooba namaati, kutaati jirtu dhufee si bohaarsa, kanaafin isa jaalladha jedhe. Naapooliin kan bara kanaa dabalate waancaa seeri'ee 4 injifate hunda Barreestichi bunni isaa taphattoota shaayiin jaallatamuuf kun argeera, waliin jira. Amanamummaa fi hiriyummaa gaarii uumuun namni beekamu kun seenaa jajjaboo Naapooliif taphattoota kilabichaa akka Maaradoonaa faa ijaan arge seenessa. Kuusaa seenaa Naapooliiti. Bakka jiranitti humna qabaniif amanamummaan tajaajiluun hojii guddaaf xiqqaa otoo hin taane qajeelummaan raawwachuun akka Toomaasoo faa jaalalaaf kabaja namatti tora. Partiamo con i magazzinieri, ma partiamo da lui, Tommaso Starace! walitti deebinee irraa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo gaggabaaboo jijjiirradhaan wal qabatuun Cheelsiin Liyaan Deelaappii dhaadheessaa yookaan immoo walii galaa dubbataa ture. amma paawundii miiliyoona 30 walii galtee waggaa 6tiin kaleessa mallatteessifateera. hanga bara 2031tti waancaa kilaboota addunyaatti irratti taphataan kun bakka bu'ee Cheelsiidhaaf ni taphataa. dabalataan Cheelsiin taphataa dargaggeessaa kan lammii Ingilaandii fi kanaan dura akaadaamii Cheelsiidhaa keessa kan ture amma Boorshiyaa Doortimundiif kan taphatu Jeems Gaatinsis mallatteessifachuuf hojii
eegaleera jedhameera. Tariitii Cheelsiin ammas akkuma bara darbee taphattoota fi iddoo shaakalaa rakkatinnaa kan jedhu sassaabatiin jira. Taphattoota mallatteessifataa waliin dubbataadha kan jira. Ammas rakkoo ta'innaa kan jiru Enzo Marescaadhaaf ni eegama. Simoon Inzaagin ammoo leenjisaa Al Hilaal ta'uudhaan qacarameera. Inter Milaan waliin waancaa Champions League Awuroopaaf xumuraan ga'ee PSG-dhaan kan mo'ame lammiin Itiliidha kun walii galtee waggaa lamaatiin Al Hilaaliif mallatteesseera. Waancaa Seerii Itilii tokko kanaan dura Inter Milaan waliin fudhateera. Laaziyoo waliinis waancaa Seerii Itilii fudhatanii nama muuxannoo qabanidha. Al Hilaal bakka bu'uudha waancaa kilaboota addunyaa irratti kan inni maatu Al Hilaal leenjisaan kunis amma kilaba kana leenjisa jedhameera. Waggaatti yuuroo miiliyoona 26 argataa turtii isaa waggaa lamaatti ammoo yuuroo miiliyoona 52 Simoon Inzaagiidhaaf Al Hilaal ni kaffala jedhameera. Manchester City ammoo Jack Grealishin kilaba biraa barbaadadhu jedheeni jira jechuudha miidiyaaleen gabaasaa jiru. Taphattoota waancaa kilaboota addunyaa irratti Manchester City bakka bu'anii hirmaatan keessaa taphataa kun hir'ifameera. Chelsea Aston Villa irraa gatiin riikoordii ta'een paawundii miiliyoona 100 Manchester Cityidhaaf kan inni mallatteessee yeroo Manchester City Champions League Awurooppaa fudhatu taphataa murteessaa kilabichaa ture. Sana booda garuu miidhamaa fi ga'umsi isaa gadi bu'uudhaan wal qabatee bara darbeenumaayyuu carraa taphoota argachuudhaaf kan itti rakkate ture. Jack Grealish miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti amma Manchester City mindaan taphataan kun argatu guddaa ta'uudhaan wal qabatee kilaba biraa akka barbaadatu yookaan immoo yoo danda'ame ergisaadhaan danda'amuu baannaan immoo maallaqa xinnaadhaan kilaboota birootti gurguruudhaaf barbaada jedhameera. Biriyaam Mbaappoon ammoo Manchester United mindaa paawundii 7tti jechuudha. Paawundii 200,000 30 akka naa kaffaluun barbaada yoon isaanii mallatteessee jechuudhaan dubbateera. Tarii Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaaf daran barbaada kan inni ture. Mbaappoon ammoo paawundii miiliyoona 200 miiliyoona 200,000 fi 30 barbaada 7 jechuudhaan tarii gara Manchester United kan inni deemu hoote maallaqa guddaan isaaf kaffalamu akka qabu kan inni dubbate. Odeeffannoo